dhugaa waaqayyoo isa jiraata gadi baanee likkii keenya walitti himnu malee jechuudha. Wanti amma adeemaa jiru garantaan itti deemaa jira. Waldaan kiristaanaa zim jedhanii wanti hundumtuu zim jedheetuma taa'ee ilaala. Faarfannaan duratti yeroo ba'u akkaataa qabaa jechuudha. Guyyaa kaleessa viidiyoo kana gadhiiseen ture jechuudha. Namoonni kan dhuftaniitu baga faarfattee baga caaffattee jettan ani viidiyoo sana gadi bu'aatti ilaala akkattan gadhiite. Eela piroofaayilii jala jira gadi seenaatti ilaala jechuudha. Guyyaa kaleessa kanan gadhiite sirbarraa fudhatamee shubbistoota maaliif sirbarraa waammattanii faarfannaa faana waliin maktan jedheen gaafadhee jechuudha. Namoonni kan dhageeqa turtan eela kunoo ragaa isa kana ilaala masqalii mormarra jiru argitanii kana ilaala. Jarri kuni faarfattoota kana keessatti hundaa'anii waliin caaffaraa turan. Faarfattoota asirratti argaa jirtan kan argitu hundi keessan argitan miti faarfattoota salfii galan kana isaan kanatu shubbistoota isaan kana waammatee jechuudha. Laala masqalii mormarra jiru isa dhiiraas ilaala isa shamarreen lamas ilaala warra kaaniif ilaala jechuudha. Shubbistoota sana sirba keessaa waammattanii kun maalidha? Akkaataan faarfannaa keessanii tole rakkinaan qabu jenneerra. Garuu isin maal gochaa jirtu? Maaliif shubbistoota kana biyya lafaatti waammattanii sirbitoota keessaa waammattanii? Kanaaf iyyuu dhugaa qabdu kan isin waammattanii fi kan caaffaru hin qabnu waldaan kiristaanaa. Faarfattoota baroota darban kan caaffaru hin qabnu waldaa kiristaanaas faarfattoonnis hin jirani. Warri kaleessa caaffaraa turan caaffaraan ture jechuudha. Warri kaleessa seerumaan seera waldaan kiristaanaa naamusa isaan barsiisteen as ba'anii faarfannaa faarfachaa turanii waaqessaa turanii jechuudha. Ofii isaanii faarfatanii sabni itti eebbifamaa ture. Inni ammaa garuu sababii caaffaraa barbaadee fi shubbistoota sirba keessaa waammatee akkas ba'a. Dhaggeeffadhaa. Istiidiyootu rakkoo qabee, istiidiyootu rakkina qabaa, istiidiyoota akkas godhe meenem nagar istiidiyoo wanti ni balleete hin jiru. Istiidiyoo birri isaatiin jechuudha. Istiidiyoo biyyi lafaas banachuu danda'a. Istiidiyoo kan amantaa keenya qabus kan amantaa keenya taanes banachuu qabaa jechuudha. Istiidiyoo immoo bakkuma garaagaraatti dhaqanii itti kennan jechuu danda'u jechuudha. Istiidiyoon maal rakkate biddeen isaatii biizinasii isaatii ittiin jiraachuudhaaf shubbisee sirbee kun akka waldaa keettiin deemu kana dhiisin jedhu maaliif maallaqaa fi waan ta'eef akkamittiin jedhanii jechuun danda'u jechuudha. Akkamittiin jedha istiidiyootti qabatiinaa istiidiyoon waan tokko rakkoon qabu jechuudha. Istiidiyoon baroota darbaniis faarfattoota durattiin shaakalchiisaa faarfachiisaa ture seeraan yuma dogoggoreeyyuu inni faarfatu sun lakki kun amantaa qofaan nan deemsisu kun amantaa koo maqaa dhoofsisa kun faarfattoota warroota darban maqaa dhoofsisa hin barbaadu jedhee sodaa waaqayyoo keessa ta'ee dhaabbachuu qaba yoo istiidiyoon dogoggore jechuudha. Istiidiyoon waan tokkoon dogoggore istiidiyoon maallaqa keessan biizinasii keessan ilma nuti garuu warra maqaa amantaa keenyaa balleessan u'uu jennee iyyinee iyyisiisnee likkiitti galchuun dirqama keenya jechuudha. Shuma abbaan barbaade sun jedha waldaan amantaa waldaa kiristaanaa masiin jedheera jechuudha. Waan nama babbadaa jiru waan nama bujaan buji ta'ee amantaa keenya ittiin maqaa dhoofsaa jirtu qabaattee waammatta. Har'a sagalee qabu gaama. Aartistiin tokko sagalee qaba. Faarfattoonni naafu nama waaqayyoo eebbifame sagaleen kee baay'ee bareeda waayyoo waaqayyo seennuu kaasee. Ayyaana isarra jiru laali sagalee isarra jiru laali sagalee aartistoonni qabu. Maaliif barbaachise kun? Maaliif aartistoota waammattu shubbistoota keessa? Garee baandii keessa maaliif waammattan? Garee baandiidhaan tokko garee baandii keessa waammattanii masqalii isaanii iyyuu ragaa ba'amu. Sayyuu wajjin shubbistu maali jechuudha? Gaafa nuti dubbannu immoo duula nurratti bantu jechuudha. Duunee banna duula bantu banta malee namni si dhaga'u hin jiru jechuudha. Seerri waldaan kiristaanaa naamusa sin barsiise waldaa kiristaanaa keessatti guddattan seera waldaa kiristaanaa keessatti guddattan sana ilaalaati faarfannaa yeroo baastan sagalee qabdaniif gara istiidiyootti fiigoo ta'uu hin taane ayyaana waaqayyoo irraa fudhattan sana jilba keessaniin jilbeeffadhaati gara istiidiyoo deemaa malee sagalee qaba jettee gara istiidiyootti hin kaatiin istiidiyoon biizinasii isaatiin waan barbaade gochuu danda'a. Istiidiyoon komeen qabu istiidiyoon maal godha akka barbaadetti biizinasii isaatiin jechuudha. Naa affeeri jennaan baandii si affeeruu danda'a. Sirbitoota si affeeruu danda'a kun akkuma warra masqalii kaawwatanii jechuudha. Maal sagalchee istiidiyoon? Amma immoo haaluu barbaadu natti fakkaata. Ilaalcha keessanitti gaafa laalu haalaa jirtu. Istiidiyootu dogoggore, istiidiyoota akkas godhe miti noo istiidiyoo miti si mataa keetu dogoggore. Sisa faarfannaa baasee fi sisa jalaa qabdoota. Kan akka Malkaamuu, kan akka Diibooraa, kan akka Sanbatoo. Namoota hedduu keessa jiran natti fakkaata faarfattoota maqaa isaanii hin beekne jechuudha. Warra akkasii keessa jira. Maa gaafa isaan sin faana shubbisan masqaliin morma keerraa maali jettee gaafatteetta?
Gaafan dhiiraatti faana shubbisu inni dhiira masqalii morma keetti maali jettee gaafatteetta? Amantaan kee maali jettee gaafatteetta? Faanuma shubbistuuf shubbista. Miidiyaan immoo wanta waraqaa adiin qabee fi wanta miidiyaan qabe gadi dhiisu kana barteetta. Kanaaf sirratti dubbanna si balleessuuf otoo hin taane si deeffachuu sirratti dubbachaa jira. Sin immoo kana dhageessanii nuun deebitanii as baatanii mormatta malee nuti immoo sirratti dubbachuu hin isa sirriidhaan sirrii jechuu inni isnu isa sirriin taane sirrii miti jechuu hin inni jechuudha. Sababiin isaa maali? Nuti boruun dabarra duunee biyya lafaa kanarra dhaloota nu duuba jiru maal barsiifna? Waldaa kiristaanaa keessaa gadi baasa moo wanti sinama gochaa jirtanii gara sirbaatti baasaa jira moo gara faarfannaatti baasa jenna dhaloota nu duuba jiru nu duuba gara faarfannaa dhufaa jiru kanaan. Akkuma kee ta'ee akka darbuu fi akka kee ta'ee akka hin darbineef irratti dubbachaa jirra. Akka kee ta'ee haa darbu yoo jenne akkuma warra kaanii afaan keenya qabannee zim jennee taa'an teenya jechuudha. Garuu dhugaan nu keessa jiru immoo nun teessisu. Jibba dhuunfaa sinirraa hin qabnu. Garuu faarfannaa baastan kana shubbistoota maaliif hora baandii keessaa waammattanidha. Sagaleen kee haa fokkisu haa bareedu nan galchu maqaa waaqa waamannu kun. Shubbistoonnatti waammattee warra amantaa keenya hin taane warra amantaa ortodoksii amanatee warra amantaa ortodoksii ta'e garee baandii keessaa waammattee jechuudha dhibbumaan dhibbatti. Koomentii keessaa naa barraa jiru sunuman argaa jira. Si dhaga'u ani waan gurratti si dhaga'u hin qabu. Likki keessaan sinitti hima jechuudha. Najjeesta malee wangeelaaf morma koo kenna dhugaaf waan tokko sodaa kamiyyuu hin qabu jechuudha. Ganaan gingilcha waaqayyos na gargaara. Ana bichaa miti hunduma sirratti dammaqe amma. Warra sagalee qabna jedhee istiidiyootti baabbaa jedhe. Sagalee kee barbaadu ayyaana kee sirraa barbaada inni faarfannaa kee dhaggeeffatu. Sheer koppiliinki yoon dogoggoree na of galchaa. Qooyi qimamochuu wanti jechuudha. Isin qooyi warrumti jaalallee tokkicha qabattaniituma aga waggaa 5 waggaa 6 irratti akka nama michiisinee irratti goggoddaniituma isuma qofa janajjantani fayyaan qabdanii 5 yookaan 4 janajjana. Sababni isaas tokko yoo si aarse tokko xaara galfattaa tokko dhugaa si jaalata tokko soba si jaalata kan inni si qofa hin janajjan si gala. Kanaafiyyuu akka anaa jechuudha 5 janajjana 5 maaliif jennaan daataa kee guutten dawwaliniif inni illee 5 janajjana si bichaa miti. Jaalala yoo dhiirri sin jaaladhe sin jedhe hin didin nama ri'aatiyyaan rafeen garagaran jedhini janajjani si fuudhu inni silaa hin beekta inni tattubbiin janajjan 10 janajjan. Kanaafuu ati illee 5 janajjan maaliif jennaan ati birrii keessa hojjetta akkaawuntii kee irratti inni achi daataa guutan baqqaluu irratti dawwalaa tikistee irratti dawwalaa birqee irratti dawwalaa faantuu irratti dawwala si bichaan jaalatu kanneen irratti dawwala. Kanaafuu ati immoo akkaawuntii kee irratti birrii kee darbachaatti waayifaa warra harabaatiin haasofsiista. Wanni tokko wanni sirraa hir'atu tokko jiru inni hoo yeroota kanatti hundaafuu daataa guutatti taasa akkaawuntii isaa qulla dhuma isaa takkittuma fuudhami garuu biizinasiin isaa daataa irratti dhuma gaafa sana akkanatti taa'ee ilaala akkaawuntii isaa duwwaa atoo gaafa sana akkanatti lakkooftalaa isaa afuutti. Kanaafuu qamamochee idaa qabdanii tokko irratti gana coggaarran keessan irrisin jedha kunoo asiisi aarse kana an akka kiyyatti akkas 5 janajjanaan maaliif jennaan bakka naffuu dhukaa otoo si fuudhe irratti mucuc jettee jiraatte. Mahammadoon ammaa keessatti warri Itoophiyaadha jaalannee jirru coggaarran keenya hirir dibbinna mana bunaa taa'a inni asii sheebbi laala shamara takka asiin kaan laala. Gowwaa taataati kan mucuc jettee isarratti guyyuma sii dawwale I love you lubbuu tiyya onnee tiyya siin jedhu inni soba onneen isaa bakka 10 jirti shamara 10 irratti si gala. Kanaafuu inni manuma jabanaa taa'ee manuma barandaa manuma bunaa taa'eetuma shamarran hunda fixattachaa oolee kanaafuu immoo sii oosii wajjin haasa'u dafee silkii sirratti cufee akkama oolte siin dawwallee har'a dhiifama akkan. Inni taan irraa hoo silkiin ishee hojjechuu baate sirratti aara galfii sitti dhufu. Idaa qabdaa dhugaa rabbiin gowwoomina qabamochi wal 5 ani 5 janajjana laa 5 gadi aanan janajjanaa 5 san keessaa 3 yoo amala natti toluu didan 5 nan bilooka addisiin jammara ammallee 5 akkasitti itti fufaa deemaa malee sin jettanii barreen gaddaas oggaa 3 baranaa oggaa 4 baranaas tokkichi wasan hin janajjanina. Tokko libbi dikaamii sitti fiduu danda'a. Tokko immoo libbi dikaamii keessatti qabbaneessuu danda'a. Tokko immoo iraasmitaatii sitti fiduu danda'a. Inni immoo lammaffaa sadaffaa sun immoo iraasmitaatii keessanii boqonnaa sii laachuu danda'a. Kana malee tokkicha hojii coggaarra keessa of hin arrasiisin. Jaalalli cubbuun qabu. Dhugaan siin jira jaalalli cubbuun qabu. Maaliif jennaan
warra amma tidaarii qabattanii itoo abbaa manaa keessa irratti janajjantan sirriidha. Inni si duuba waan jiruufiyyuu cubbuun si qabuu danda'a. Garuu warra akka warri akka keenya wandalaaxin akka anaa kuni shan janajjana shan. Anumas niin jedhe shan. Mee tsahaayin sobdeettanii shan janajjana anumas niin jedhe. Bakka nama tokkoon irratti cufe tokkicha sirraan aara galfinnaa dhufe tokko achinna cufe tokko asiin aarsa tokko asiin na gammachiisa. Inde tokkichi sun baroodoo amma tokkichi sun qabattee teechee tokkichi sun yaada keessirraa qoddachuu dhabuu danda'a. Guyyaa ati gammadde si wajjin gammaduu dhabuu danda'a. Guyyaa ati gaddite gadda keessa sirraa qoddachuu dhabuu danda'a. Shanan kana keessa lama yookaan yaada keessatti galuu danda'a.